sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata bitootessa 6 bara 2018 ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa bitootessa 2 taa'een heera biyyattii balaarraa oolchuuf maqaa jedhuun wixinee labsii yeroo muddamaa dhiyaatee raggaasiseera. Akka heerri federaalaa keeyyanni 93 muraa 2 jedhutti labsichi seera ta'ee ragga'uuf miseensota mana marichaa keessaa sagalee deeggarsaa harka 2/3 argachuu qaba ture. Haaluma kanaan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa sagalee deeggarsaa 346, sagalee mormii 88 fi callisaan 7 raggaasifameera jechuun manni marichaa sagalee uummataa hatuudhaan adeemsa abbaa irrummaasaa itti fufeera. Ragga'uu labsii kana miseensota mana marichaa morman keessaa hedduun bakka bu'oota uummataa naannoo Oromiyaa akka ta'anis beekameera. Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo labsii yeroo muddamaa manni maree ministeerotaa torbee 2 dura labsee mormuun isaanii ni yaadatama. Erga labsiin kun ibsamee boodas hawaasni hedduun labsicha mormuun miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa labsicha akka hin raggaasifneef karaa garaagaraan amansiisuuf duula gochaa turaniiru. Labsiin yeroo muddamaa amma raggaasifame kun ji'oota 6 dhufaniif kan hojiirra oolu ta'as jedhamaa jira. Hawaasni biyyattii garuu labsii kana cimsee balaaleffachuu irratti argama. Mormii fi balaaleffannaa labsii yeroo muddamaan wal qabatee tajaajilli geejjibaa magaalaa Finfinnee galuu fi ba'uu adda citeera. Magaalota naannawaa Finfinnee kan akka Buraayyuu, Laga Xaafoo fi Sabbataa tajaajilli geejjibaas ta'ee daldalli guutummaan guutuutti akka hin jirree fi namoonni gara magaalaa Finfinnee dhimmaaf deemuu barbaadan lafoo deemaa jiraachuunis beekameera. Mormiin lagannaa gabaa hojiirra oolmaa labsii yeroo muddamaa balaaleffachuun guutuu Oromiyaa keessatti waamamee adda cituu tajaajila geejjibaa fi daldalaa kanaaf sababa ta'uunis beekameera. Murteen manni maree bakka bu'oota uummataa jimaata darbee bifa wal falmisiisaa ta'een labsii yeroo muddamaa hojiirra oolchuuf murteessuun magaalota Oromiyaa hedduu keessatti mormii cimaan simatame. Kanaan wal qabatees lubbuun namootaa darbuu fi qabeenya irras miidhaan gahuu maddeen keenya ibsaniiru. Mormiin lagannaa gabaa fi tajaajila geejjibaa kun magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bifa wal fakkaataan gaggeeffamaa jira. Mormiin labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee gabaa lagannaa fi uggurri geejjibaa kutaa Oromiyaa keessatti gaafa labsiin sun ragga'ee eegalee kan jalqabe yommuu ta'u godinaalee Oromiyaa warreen hafanis guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 5 itti makachuun bakka hundatti bifa wal fakkaataan mormii gaggeessaa jiru. Kanaanis waraanni mootummaa wayyaanee kan naasuu fi namummaa hin qabne nama nagaa irratti dhukaasuun lubbuu namoota hedduu Oromiyaa golee adda addaa keessatti dabarseera. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti mormiin bifa wal fakkaatuun yoo itti fufu dargaggoota daandii cufanii mormaa turan irratti dhukaasa humnoonni waraanaa bananiin namoonni 4 rasaasaan dhahamanii hospitaala galuu fi namoonni 2 kan maqaan isaanii Toofiqaa Zinaabuu fi Taarikuu Assagidaa jedhaman ajjeefamuu isaanii odeeffannoon arganne addeesseera. Magaaluma Jimmaa keessatti bitootessa 4 bara 2018 bakka addaa Qeeraa jedhamutti lubbuun nama tokko yommuu dabarsan guyyaa kaleessaa namoota gadda ta'an irratti waraanni faashistii wayyaanee reebicha hamaa gaggeessaa ooleera. Magaalaa Gincii keessatti Abbii Toleeraa kan jedhamus agaaziin yakka sukkanneessaa irratti raawwatteen lubbuu dabarsiteetti. Magaalaa Gimbiittis dargaggoo Qalbeessaa Mokonnin jedhamu qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha guddaa kan qabu waraanni wayyaanee lubbuu dabarsitee jirti.
akkasuma magaalaa Dambidolloo keessatti yeroo darbee waraana wayyaaniitiin rasaasaan rukutamee kan ture dargaggoo Saadiq Surar hospitaala Finfinneetti lubbuunsaa akka darbees beekameera. akkasumas magaalaa Cirootti lubbuun nama maqaan isaa Ibrahim Abdallaa jedhamu rasaasa wayyaaniin darbeera. namoonni hedduunis mana hidhaatti guramaa akka jiran maddeen nuuf gabaasan. fincilli mormii labsii atattamaan wal qabatee dhiya Oromiyaa keessatti jalqabuun isaa kan bubbule yommuu ta'u aanaalee fi magaalota hunda keessatti babal'atee gaggeeffamaa jira. kanaanis Finfinnee gara Asoosaa, Naqamtee gara Jimmaa akkasuma Naqamtee gara naannoo Amaaraa kan geessu guutummaan guutuutti cufameera. haala kanaanis reebichi loltuu wayyaaneetiin namoota hedduu irras miidhaan ga'eera. magaalaa Najjoo keessatti uummanni miidhaa agaazii baqatees gara bosonaatti akka baqachaa ture maddeen achirraa arganne addeessaniiru. bakkoota tokko tokkotti waraanni wayyaanii dargaggoota keenya baay'inaan qabanii akka hidhaa turanis dhaga'ameera. kana malees guyyaa kaleessaa waraanni agaazii poolisii Oromiyaa dhagaa uummataan daandiin itti cufame karaarra akka guursisaa turan odeeffannoon bakka adda addaarraa argannu addeesseera. naannoo kaaba Oromiyaa Fincilaa fi Lagannaa gabaatti baay'inaan guyyaa kaleessaa kan dabalaman yommuu ta'u haala namatti toluun karaas ta'ee mana daldalaa cufuudhaan haga har'aatti itti fufaniiru. naannoo Oromiyaa bahaa keessatti guutummaan guutuutti sochiin Lagannaa gabaa kaleessa kan jalqabe godinaalee Harargee bahaa fi dhiyaa keessatti haala nama boonsuun karaa cufuun manneetii daldalaa cufuu fi daldala jimaa dhaabuun sochii kana haala namatti toluun oolmaa isaanii tolchanii oolanii ammas itti fufanii jiru. haa ta'u malee bakkoota tokko tokkotti harcaatiin akka jirus beekameera. godina Baalee fi Arsii keessatti sochiin wal fakkaataa ta'e gaggeeffamaa jira. Oromiyaa gama kibbaan Arsii dhiyaa Booranaa fi Gujii keessatti Lagannaan gabaa akkuma naannolee Oromiyaa biroo jabaatee kan itti fufee jiru ta'uu beekameera. kun ta'ee osoo jiru hidhaan dargaggoota Oromoo irra ga'aa akka jirus himameera. oduu keenya biraan bitootessa 5 bara 2018 magaalaa Jimmaatti humni addaa ittisa uummataa tarkaanfii haleellaa waraana agaazii wayyaanee irratti fudhateen waraana agaazii 2 fi poolisoota federaalaa 4 dhiiga qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummataa dhangalaasuuf fiigan haleeluun du'aan adabee jira. loltuu agaazii magaalaa Jimmaa ganda Bachoo Booreetti du'aan kan adabe ta'uu fi loltoota poolisii federaalaa 4 magaalaa Jimmaa naannoo jireenitti kan haleelee du'aan adabe ta'uu odeessi tarkaanfii humna addaa ittisa uummataa ifa godheera. sababa kanarraa kan ka'e loltoonni wayyaanee agaaziin poolisoota Oromiyaa irratti dhukaasa banuun poolisoonni Oromiyaa sadarkaa ofirraa ittisuu irratti kan argaman ta'uun dhukaasa duubdeebii kennaa akka turan odeessi arganne ifa godha. gama biraan konkolaataan loltuu fe'ee uummata miidhuuf fiigaa ture 2 godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Caancoo bakka Gadam jedhamuu fi aanaa Sulultaa bakka Gorfoo jedhamutti galagaluun loltuun hedduun lubbuun isaanii darbee hedduun immoo miidhaan guddaan irra ga'uun beekameera. akkasuma Shaashamannee bakka Meexxii jedhamutti konkolaataan wayyaanee loltuu fe'ee deemaa ture garagalee namoonni hedduun lubbuun kan darbee fi hedduun immoo miidhaan qaamaa cimaan irra ga'uu oduun achirraa arganne ibseera. kana malees magaalaa Gimbiitti furgursaadhaan haleeluudhaan dargaggoonni waraana wayyaanee tokkorraa balaa cimaa akka qaqqabsiisanis dhaga'ame. baha Oromiyaa Cinaaksanitti liyyuu haayiliin Somaalee lubbuu namoota 2 akka ajjeeste dhaga'ameera. godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksan Araddaa Gololchaatti liyyuu haayiliin nama nagaarratti dhukaasa banuudhaan lubbuu nama 2 kan galaafattee fi nama 1 madeessuu maddeen keenya beeksisaniiru. namoonni ajjeefaman Ali Ahmed Abdii fi Ali Hassan Badri yommuu jedhaman kan madaa'e nama Muhammad Badee jedhamu akka ta'e maddeen odeeffannoo keenya ibsaniiru. paartiin mormituu biyyattii keessaa paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo labsii yeroo hatattamaa mootummaan wayyaanee baasee morme. paartiin kun rakkoon biyyattii labsii yeroo muddamaas ta'ee bulchiinsa komandi poostiidhaan hin furamu jechuun labsii Adwaayin labsee balaaleffateera. paartiin biyya bulchuu Adwaayin yeroo garaagaraatti maqaa haaromsaa fi gamaggamaatiin uummata sossobaa kan turee fi biyyattii keessatti dirree siyaasaa babal'isuu maqaa jedhuun paartilee mormituu affeeraa turuusaatiin wayita paartileen hojiitti jiranitti labsii hin barbaachifne labsuusaa akka balaaleffatu paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo ibsa guyyaa kaleessaa baaseen ifa godheera. paartiin mormituu kun yakka ajjechaa tibba kana uummata nagaa irratti raawwataa jiruuf mootummaan kun akka itti gaafatamu ibsee hatattamaan tarkaanfii fudhate kana akka sirreessuus ibsaniiru. paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo kun ibsa baaseen mootummaan Adwaayii heera biyyattii cabsuudhaan sagalee uummataa hatee labsii kana raggaasisuu isaatiin akka itti gaafatamuu qabu ibsee uummanni biyyattii labsii kana fudhachuu akka hin qabnee fi mormii eegalee kana akka itti fufus ibsaniiru.
dhumarratti uummanni Oromoo biyya alaa jiraatuu fi gurmuu afooshaa dubartoota Oromoo biiftuu bilisummaa jedhamu jalatti gurmaa'anii jiran doolaara 2000 qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachuu isaaniitiif galanni keenya dachaa dachaadha jechaa maqaa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoon isin galateeffanna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaalabdii bilisummaa ture horii bulii jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanuuttan isin dabarsa ammas nu waliin tura. Kita beektu jirra saamsa hoogaheere Oromoo tamaraan lolbuu jiraanne turullee wal gaarra akka dootti godhee na jehee na daraa. Harrayyuu jalqabii shama waliin gahii bara wallaas gorii kamiseen kulay. Morgamaa jahee bahii waan baraate bif dambi dolloo gidaamiif najooti namuudhaan fedhee otu isaanii dhabee agaraa kiraafee. Dhimmaa fi agaaroo mattuudhaa fi gooree amsanaa qunnamii dagattee kan tarree kanneen baadiyyaadha kayyuu dadhabdullee. Jiti borana asida pivade undana dubbisi ni gatai ibadina mi jo vaye kaba ita beektu jarra amsa hogahe Oromoo tamara. Yotinti falon wal kunnamu jirra jainaati hime awif yaada gara. Ano wanko baye kale bijabe jiraju tadabe bakato kadale edi am jabuti sudani rakatu adunya chopana ini kadir matu bekato dababe akabe na beka Bambene kupe Dalla ashiratu nudi tutti jari Oromia gutu mesana parmari Pamma kipa bahapede hati Europa pishya kanen Amerikati Sapunto tamaki hawi wali tukika Dimi manko hagi Awan Kenya kesa kumaka lamota kan kenni goda tuma modalota tori yo tuma tortori awan Kenya kuma malika lamota ormen kana duke ile sidarbata sakoya sariti
waladani shakoya sariti waladani shakoya sariti baratto tambo kannel university nakam tetileka kimbitti simtani najodam bidolla kitami staptani ebitadam tudam sirira batani wayo ananyatu rasa sandumtani shakoya sariti shakoya sariti waladani shakoya sariti waladani shakoya sariti atilu nadese ananya tumbate makashi tinapne malkashi tinapne waka jalakese komkil makojate ati gota dese gotoro modese eko arka khese lolil makojate shakoya sariti shakoya sariti kabajamoon dhaggeeffattoota keenya qophii addaan isiniif dhiyeessaa qophii addaa waliin an michuu lammiiti. Qophii addaa keenya har'aa keessatti barroo addaa damee boruun barraa isiniif dhiyeessaa turtii gaarii. Abbaa Duulaan sobamuun kanaan haa raawwatu. Qabsoon uummata Oromoo Piraayim Ministeerii Hayile Maariyaam Dassaaleeny yeroo ofirraa darbu TPLF muddamtee labsii yeroo muddamaa maqaa mana maree ministeerotaan labsite. Labsiin kun labsii sobaan godhame. Ministeerota ishee keessaa Dr. Nagalii Leencoo fi Dr. Warqinee Gabayyoo biyya Ameerikaatu jiranii deeggarsa guutuu mana maree ministeerotaan darbe jedhamu hin qabu. TPLF nama Oromoo sobaan aangoo irraa haa kaasu malee akka namaatti sagalee isaanii lakkaa'uu ishee hin barbaachisu. Waan TPLF jette fudhachuu malee ofiifuu mirga namummaa hin qaban. Garuu afaan hin du'uuf uummata keenyaaf dhaabbannee jirra jedhanii dubbatu. Maqaa mana maree ministeerotaan labsiin yeroo muddamaa darbe jira jechuun TPLF utuu oolteen buliin waraana Oromiyaa guutuu keessa dhangalaattee uummata Oromoo ajjeesuu fi gooluu hojii isa duraa godhatee jira. Akka seera biyyattiitti murtiin mana maree ministeerotaa paarlaamaa biyyaan yeroo gabaabaa keessatti harka 3 keessaa harka 2 yoo darbe malee fudhatama hin qabaatu. Paarlaamaan biyyaa kun hatattamaan boqonnaa irraa waamamee akka waan dhimma TPLF barbaadu murteessu godhamuun dirqama. Duraan dursanii bakka bu'oonni uummataa naannoo Oromiyaa walgahii godhan irratti akka murtii kan dabarsan dhiibbaa fi doorsifni ergamtoota piidoon isaan irra gahu illee akka duuchaan didan dhagahamee jira. Sobduu fi hattuu guddaa kan ta'e Abbaan Duulaa fi maqaa uummata Oromoon aangoof kan bololi'aa jiru Dr. Abiy Ahmed yeroo lammaffaa walgahii waamanii irratti tokkummaan dhaabbachuu sana diiguuf ayyaana waan argatan fakkaatu. Waan meeqa haa xaxan malee mormii bakka bu'oota uummataa naannoo Oromiyaa waan arganiif sodaa guddaan manni maree paarlaamaa walgahii jalqabe. Lakkoomsa gahaa kan arganne yeroo argu akka harka rukkutaan murtiin darbu Abbaan Duulaa yaada dhiyeessee manni irratti dide. Lakkoomsi barbaachisu akka hin jirre yaaddo waan qabu tooftaa sobaan darbee jira jechuuf qophaa'e inni duraa harkatti kufe. Lakkaawamuun dirqii taanaan Abbaan Duulaa lakkoomsa nyaachuu dirqame. Warra kaan ajjeesee akkuma ofiisaa ol ka'itti sagalee 539 keessaa kan barbaachisu 359 yoo ta'u inni garuu 346 darbee jira jedhee harka rukkutuu eegale. Bakka bu'oota uummataa doorsisnii fi dhiibbaa isaan irra jiru dandammatanii uummata isaanii wajjin dhaabbatan gootota seenaan isaan yaadatu akka ta'an osoo hin hubachiisin darbuun fedhu. Namni 88 diduu fi namni 7 yaada dhowwachuu danda'uun qabsoon uummata keenyaa ammam akka guddatee diinaa fi fira gargar baase argisiisa. Abbaa Tsaayyee yeroo baay'ina uummata Oromoo tuffatu lakkoomsi herregaaf duwwaa fayyada jedhe. Bitamaan wayyaanii Abbaa Duulaa herregichuma iyyuu dhimma bahuu dadhabee uummata Oromoo miiliyoona 40 irratti sobaan murtii du'aa dabarse. Abbaan Duulaa gammadaa maqaa Oromoo bal'aa kana moggaafatee waaroo qaaniiffatee wajjin du'ee awwaalamuu qabu. Uummanni Oromoo maqaa sobaa kanaa fi aangoo soba TPLF irraa tuulte irraa mulquu qaba.
namni kun yeroo darbes ummata ko waan salphatee aangoo gadhiiseen jira jedhee ummata akka gowwoomsuuf yaalaa ture quba qabna. nama jireenya isaa guutuu dhiiga ilmaan Oromoo daldalaa jiru kana Oromoodha jedhanii fudhachuun nama rakkisa. Oromoo haa ta'uu haadhiisuu abbaan duulaa seexana dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasee dhuguudhaan bokokaa jirudha. Dr. Abiy Ahmed namoonni baay'een Oromoof warra dhaabbachuu irra darbee nama Oromoo bilisa baasan keessaa tokko jedhanii warri oduu afarsan turan. Gaafa dhugaan dhufee uummata Oromoo irratti waraanni labsamu utuu miseensa mana maree paarlaamaa ta'ee jiru achiinuu ba'uun feene. Yoo dhaqee murtii labsiif harka baasee uummata Oromooti isa jibba. Yoo didee TPLF Prime Ministerummaa isa dhawwatti. Uummanni Oromoo dhimma isaa yoo dhume irra hin keewwatu. Amma aangoo bololiif argatetti. Kanaafuu diinqa keessa dhokatee aangoo sana eeggachuu akka wayyuuf filate. Qaanii guddaadha. Namoota xixiqqoo akkasiirraa uummanni Oromoo maal eeggata? Warri kun jalqaba kaasanii warra ilmaan Oromoo ajjeesaa fi ajjeesisaa yoo naga'e. Qabsoon Oromoo jabaannaan maqaa Oromoon caalaa guddifachuuf ayyaana laallachaa jiru malee uummata Oromoof hin dhaabbanne. Haala kana jala murree sirriitti hubachuu qabna. Kana booda uummata Oromoof kan ifatti galuuf qabu Oppiidoon kan isaa miti. Oppiidoon saroota TPLF kufaatii irraa tiksudha. Yoo kun namaa hin galu ta'e akkuma jedhamu namni Oromoo gowwaadha. Diina isaa adda baasee waan hin beekneef kan isa fixuu fi ficcisiisuu jiru Oppiidoo ta'uu hin hubatu. Uummanni Oromoo utuu miseensota Oppiidoo warra TPLF hojjetan of keessaa hin buqqaafne TPLF injifachuu hin danda'u. Warri jaalala uummata isaanii qaban Oppiidoo keessaa bahanii uummatatti haa makaman. Uummatni warra fedhii uummataa qaban kana ofitti fudhachuu qaba. Oppiidoon akka jaarsaatti meeshaa TPLF waan taateef yeroo dhugaa fi dhiphuun dhufu gama TPLF gorti. Qabsoo kana keessatti duraan dursinee Oppiidoo uummata keenyaa fi TPLF jidduudhaa baasuu qabna. Kanarratti murtii keessa deebii hin qabne yoo fudhanne malee dhiiga ilmaan Oromoo hedduutu dhangala'uuf deema. Manni maree paarlaamaa isaanii utuu labsii kana hin raggaasisneef TPLF waraana uummata keenya irratti jalqabdi dhaabaan jirtu. Manni maree paarlaamaa walgahii godhee irratti injifannoo gurguddoo uummanni Oromoo gonfate keessaa mootummaan kun ija biyya lafaa duratti sobaan murtii kufe darbeera jedhee uummata nagaa irratti waraana labsuun of saaxilu. Gootonni bakka bu'oota uummataa diddaa agarsiisuun uummata isaanii wajjin yeroo duraaf dhaabbachuun biyyi Itoophiyaa waan labsii yeroo muddamaa jala jirtu bashannanaa fi investimentiif namni dhufu ni dhaabbata. Mootummaa sobaan uummata isaa goolaa fi fixaa jiruuf biyyoonni gargaarsa godhan of to'atu. Haalli ifatti mul'ate kun uummata keenyaaf kan gadduu fi dirmatu akka baay'atu godha. Akkaataa tooftaan qabsoo yeroo kana ta'uu qabu warra hoogganaa qabsoo kanaa ta'e qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo dhiisuu wayya. Haa ta'u malee yaada natti mul'atu kaasuun waan badu qabu. Diinni meeshaa waraanaa qaba. Waan ittiin of irraa ittisnu yoo hin qabaanne adda keenya diina kanaaf kennuun gaagama guddaa qaba. Diinni kun ilma Oromoo lafa irraa duguugee fixuuf of boodan jedhu. Qabsoon keenya inni guddaan akka uummataatti of harkaa qabnu dinagdee diinaa daaraa gochuudha. Gabaa lagannaan akka jirutti ta'e warra waraana diinaa nyaachisu obaasuu fi gargaarsa bifa kamiyyuu godhuuf uummatni oduu qaba. Nagaa harkaa hin fuunu, yoo dhukkubsatan hin gaafannu, yoo du'an hin awwaallu, irraa hin bitnu, ittiin gurgurru. Yoo dhala Oromoo tokko kan miidhu hojjetan bareechinee ofirraa deebisuu qabna. Oromiyaa keessatti bakka waraanni agaazii humna guddaan qubatee jiru irraa kana fi Oppiidoon uummata keessa deemtee akka gibiraa fi kiraa sassaabdu ayyaana kennuuf hin qabnu. Oppiidoon lammaffaa uummata keessa seentee akka caasaan diriirfanne gochuu qabna. Dinagdee mootummaa kanaa hundee qabnee yoo jigsuu barbaanne uummatni waan qabu gabaa baasee gurguruu lagachuu qaba. Keessattuu hoolaa re'ee fi saawa gabaa irraa laguun akka foon biyya Arabaa itti ergitee doolaaraan arganne gochuu qabna. Karaa cufuun dinagdee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Cufanii dafanii achi baduu malee wayyaaniin ilmaan Oromoo karaa irraa deemuu hunda ajjeesuu jetti. Waraanni ishee biyya keenya keessa facaasaa jirtu bor waan nyaatu dhabee uummata keenya saamee nyaachuuf deema. Kanaafuu uummata biratti jibbamaa fi abaaramaa ta'aa deema malee uummataan hin hammatamu.
mootummichi irratti gaafa amantii dhabu meeshaa isaa gurgurat haraqee dhuguu eegala. Guyyaan sunis fagoon jiru. Amma sana garuu obsaa fi tooftaanaa qabsoofnu. Gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoo uummata Oromoof. Jabuti Sudani rakatu adunya chopana tini kadir mati dekatu dabame akabe nake dabame nekupe Allah ashiratu nuditu tijari Oromia gutu mesara parmari Pamma ki paap paapede ate Europa bishya kallen America saponto tamaki hawi wali tukega dimi manko age sarriti wala dami shakko ya sarriti awan kenya kesa kuma kala mota kan kenni goda tuma modalo toli yo tuma tortori awan kenya kuma mal kala mota ormen gana duka ile sidarbata shakko ya sarriti sariti wala dami shakko ya sariti barato tambo kannel university nakamte pileba kimbiti simtani najodam bidalla kitami staptani ebitadam sudam sirira batani wayo ananyatu rasasan dumtani shakko ya sariti sariti wala dami shakko ya sariti wala dami shakko ya sariti atilu nadese ananya tumbate makashi tinapne malkashi tinapne waka jala kese konkil makojate ati gota dese gota robo dese ego arka kese walil makojat shakko ya sariti shakko ya sariti wala dami shakko ya sariti wala dami shakko ya sariti illola gondoro mollola adunya ranjirtu bilisumman tola kana promoti ejjete lola anjalte sanjalu opole samoye anjabe sanjalu opole sakolle shakko ya sariti shakko ya sariti Egaa dhaggeeffatoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.